Baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo. Egaa har'a kan hojjennu laazaanyaa kana fakkaatu bareedaasaa baay'ee kan mi'aawu isa hojjenna jechuudha. Isa dura garuu kan warri haaraa taatanii jalqaba haaraadhaaf kan dhuftanii akka sabiskiraayibii gootanii isiniin gaafadha. Mallattoo notifikashinii tuqaatii viidiyoo haaraa museen gadhiisu akka dafee isinitti qaqqabu gochuu hin dandeessu. Kan na wajjin turtanis baga nagaan dhuftanii laayik sheer orranaa gootanii hundumti keessanii hedduu galatoomaa. Egaa amma gara jiru isaatti hin deema. Wanta na barbaachisu kunoo asitti qopheessee dhiyeesseera. Wanta na barbaachisu shunkurtaa yookiin qullubbii tokko, foon daakamee diimina isaa kan cooma hin qabne, zayitii, qixxaa, laazaanyaa qixxaa isni na barbaachisaa, hanqaaquu tokko na barbaachisaa, qullubbii adii fi jinjibila kan walitti daakame na barbaachisaa, roozmarii yookiin sigaa maxibashaa kan daakame inni na barbaachisaa, saalsaa akkasii xaasaa lama ishee xixinnoo akkasii lama na barbaachisaa, akkasumas chiiziidhaan hojjennaa. Ayinataa chiizii ani fayyadamu immoo moozarellaa chiiz, paarmeeziyaan chiizii fi riikootaa chiiziidha. Egaa amma gara jiru isaatti hin deemaa na hordofaa. Tole, egaa jalqaba biraddistitti zayitii nan ho'isaa. Zayitiin si'a ho'u shunkurtaa yookiin qullubbii isa sila murmureen qapheesse isatti naqaa tokko. Nan bisheessaan egaa akka gaariitti akka bishaan isaa fixatutti. Tole, egaa amma akkasitti nu bishaateera. Bishaan isaa fixateera. Egaa amma fal'aana shaayii tokko qullubbii adii fi jinjibila kan walitti makamee daakame isatti naqaa. Isaa wajjin immoo nan bisheessaa sirrumatti. Si'anni immoo bishaatu foon isa daakame sana ittan dabalee. Egaa bishaan isaa amma fixatutti nan bisheessaa jechuudha. Qullubbii adii fi qullubbii yookiin shunkurtaa wajjinii zayitii isaa wajjin nan hammacaa yookiin immoo sirriitti nan bisheessa amma bishaan isaa fixatutti. Egaa viidiyoo isaa dheeressuu wanta hin barbaannee fi akkas daddafee isinitti agarsiisa. Egaa kunooti amma foon bishaan fixatee jira. Amma saalsaa isa silan qopheesse xaasaa ishee xinnoo lamaansa isattan dabalee jechuudha. Xinnoo ishee waliin hin makaa. Isa booddee akkas wajjin foon wajjin seenuu bishaatu xinnoo ishee kan macuu godheetanii akkasii ta'u bishaan kubbaayyaa 3 dabaleetanii akka chichiku nan dhiisaanii.
isa booddee egaa isa baala foon itti waaddan yookiin sigaa maxxashaa roozmarii isa kan gogee daakame fallaana shaayee tokko yookiin fallaana shorbaa tokko ittan naqaa. Ashaboo ittan naqaa. Egaa xinnoo haa chikchiku. Tole egaa akkasuma chikchikaa jira. Isa booddee ituun baasiin dura dhadhaa addaannu yookiin isa daabboorra dibnu fallaana shorbaa tokkotti naqitanii isa booddee nan baasa ibiddarra. Tole bukkeetti immoo bishaan laazaanyaa akkas zayitii fi ashabootti naqee amma danfutti nan eegaa. See danfu immoo qixxaa laazaanyaa naqeetanii nan affeelaa jechuudha. Si'a bishaatu egaa baaseetanii nan calalaa. Amma riikootaa chiizii koo nan qopheessaa. Riikootaa chiizii egaa si'a takkaa caalaa ittan naqu leerii tokko caalaa ittan naqu maaliif riikootaa chiiziin si'a baay'atu laazaanyaan bishaan baay'ee baasaa. Kanaaf baay'ee ittan naqu leerii tokko duwwaa ittan godhaa. Kanaaf akka kubbaayyaa tokko kan ta'u qodaa keessaa baaseetanii hanqaaquu tokko wajjin nan rukutaa. Sirriitti rukutee waliin makaa. Isa booddee egaa sahanii isatti laazaanyaatti hojjechuudhaani jala isaa suugootti godhee gararraa isaa qixxaa laazaanyaan bisheessee isa irratti sugoo, isa booddee chiizii moozarellaa chiizii ittan firfirsaa akkasumas paarmeeziyaan chiizii nan firfirsaa. Isa booddee immoo leerii lammaffaa nan hojjedhaa. Leerii lammaffaa irrattis akkas qixxaa laazaanyaa godheetanii amma immoo riikootaa chiizii hanqaaquu wajjin rukutee isattan godhaa. Egaa leerii kana caalaa riikootaa chiizii ittan naqu asirratti suugoottan godhaa. Suugoo koo ergan godhee booddee immoo moozarellaa chiizii fi paarmeeziyaan chiizii irratti nan firfirsa. Egaa leerii amma booddee godhu riikootaa chiizii ittan naqu moozarellaa chiizii fi paarmeeziyaan chiizii duwwaadhaan nan fayyadama. Akkas godhee nan daraddaraa amma laazaanyaan koo dhumutti. Isa booddee isa dhumaa ammoo hojjechaan jira. Isa dhumaa isaa irrattis suugoo irraan godhee isa booddee paarmeeziyaan chiizii fi moozarellaa chiizii godhee isa booddee oovanii koo 375 irra godhee ho'iseera. Isa booddee daqiiqaa gara 45 yookiin akka oovanii keessanii ho'ina isaatiin amma sa'aatii tokko daqiiqaa 45 kaasee amma sa'aatii tokkotti bisheessuun nurra jira. Erga bishaatee booddee immoo walaagarraa jechuudha. Tole kun akka argitanitti daqiiqaa 45 bisheessee baaseera kana fakkaata. Urgaansaa mana keessatti baay'ee urgaa'aa jira. Egaa baay'ee mi'aawaa. Nyaata gaariidha. Egaa namni hundumtuu laazaanyaa hin jaallata jedhee nan abdadha. Isinis egaa akkaataan hin hojjedhu jaallattaniittu jedhee nan abdadha. Egaa yoo jaallattanii
Egaa subscribe naa godhaa kun akkasitti xarapheessaarra dhiyeesseera maatii kootii wajjin nyaachuudhaa fi jaallattan immoo subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanutti ammoo nagaatti.